Heerumte moo akkamii? Nirum. Hin heerumne? Kanaafuu dhagaa namni si darbatu hin jiru jechuudha. Ani nan darbate karaarra qabadhee kan deemus hin jiru nan darbatu. Maali ijji kan kee waan ta'e natti himaa jira. Bichaan Mala nafsi waggaa dheeraadha barumsa waliin argin kan turre wanni wal gaafan ijji wanni walitti kaleessa fi himnu. ijji har'aa tokko natti ta'aa hin jiru. Omaati waggaa kana keessatti wanni natti himtu homaa hin jiru. Maal sitti muree qashii koo maal sitti muree? Namni Namni tokko akkuma tokko nan jaallatu maal akka ta'e hin beeku. Sari namni gaafa guddatee mul'atu gaafa hojjetee mul'atu fa'aa hin jaallatan. nuu Sanumaaf ta'uu san danda'a. qofa ta'uu dhabuus danda'a. Rakkina biraa Namni nama wajjin akka waan hin si qabu miti argetti kaanii. himuu danda'a waan ta'eef Lakki yoo rakkinni tokko tokko si bira jiraate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu hordoftoota koo akkam turtanii nageenyi badhaadhaa ani nagaa kiyyaa. Akkuma beekamu kaleessa sirriitti waan jiru dubbannee jirra. Kana booda viidiyoo caalaa wajjin isiniif hojjedha jedheen jira. Haata akkasuma caalaa wajjin viidiyoo hojjechuuf dhufe. Akkasuma immoo wantoota isatti himutus jira. Kaleessa guyyama tokko wal arginee waan biraan dubbadhu jedheeti. Isaan beellama qaba. Akkasuma immoo jidduudhaan viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti yaada isin naa kennitaniif baay'ee galatoomaa. Jajjabina akka nu jajjabaannu nu godha. Yaada fi waan na barreessanis argeen jira. Baay'ee galatoomaa ulfaadha. Akkasumas har'a waan haaraa isiniif qabadheen dhufe waan yeroo hedduu waggaa dheeraadhaaf of keessatti baachaan ture. Waan kanaan duras yeroo caalaadhaan wal beeknu keessa koo ture. Har'a fuulduratti baasuuf dhufe. Isammoo maal akka ta'e yeroo macaalaan dhufe walumaan argina. Wantichis hin ulfaata dubbii kana dubbachuuf waan ulfaatu garuu wanni tokko yeroo daddaffiidhaan ta'u gaarii natti fakkaata malee waan ulfaatu. Akkuma foon yoo bubbulee raammoo baaseedhaan dubbiinis yoo bubbulteen baddii hin bubbulchu jedhee isiniifis isaafis fuulduratti fidee dhufe. Yeroo inni dhufe immoo maal akka ta'e wajjumaan laalla. Isa biratti fudhatama qabaa fi fudhatama hin qabu isaa waan beeku hin qabu. Garuu wantichi anaaf natti ulfaataa jira. Na ittimee isa biratti akka fudhatama qabuuf hin qabne immoo laalla wajjuma. Kan kana dura namidhaa tures biyyoon gahaa yeroo dheeraadhaaf keessa koo ture. Na himuun dirqama anaaf miidhaa qaba waan ta'eef waan tokko immoo irraa turtanii gaafa argitan hagam akka ulfaatu hin beektanii. Amma immoo erga isa argee booda immoo dubbiin san caala natti cimee. Isa biratti fudhatama qabaachuu baatus ana biraa bahuun isa bira gahuun dubbiin kun dirqama waan ta'eef caalaan immoo nama gaariidha. Eenyuyyuu wanta ana biratti uumame kana eenyu biratti iyyuu uumamuu danda'a jedhee waan yaadu nama gaarii ture namaan olii galaa amalli isaas nama gaariidha. Bichaa caalaan nama addaati hanga an beekutti amma immoo yeroo irraa ture waggaa dheeraa booda isa argus sanii fi kasan caalu ta'ee argameeyyuu. Nama waa beeku nama waa hubatu nama akkasii ta'ee argame baay'ee koomentii keessan irratti akka argetti xiqqoo waan adda addaatu jira saniifuu haala saniin haalaan caalaa beekuu fi koomentiin keessan kanan dubbise walitti hin dhufu. Kanaafuu waan sanis ta'uu danda'a wanni ani isa wajjin haasa'u waan saniin wal qabate ta'uu danda'a ta'uu dhabuu danda'a. Garuu caalaa nan beekuu fi kan isin dammoo yaada yeroo kennitan achi jalatti barreessitan tokko miti. Kanaafuu yoo inni rakkinnis isa bira jiraate yoo amala hin taanes baatee jiraate isa sirreessuuf ani abdiin qaba. Yoo rakkina qabaate nan sirreessaa hin abdadhaa. Maaliifuu xiqqeenya isaarraa isa beekaa akka wajjin guddannetti ilaaluu dandeessanii. Baay'ee nama gaariidha. Yaada isin kennitan irratti immoo yoo argu xiqqoo naan taane. Caalaan rileeshiniin inni dubartii wajjin qabullee akkamii akka ta'e hin beeku. Yaada keessan irraa kan kaase kana dubbachaa jira. Namni immoo akkuma argutti nama hima waan ta'eef akka an caalaa beekutti osoo hin ta'in isinis akka beektanitti himtan ta'a. Wanni beeku hin jiru garuu dirqama wanni ana bira jiru kun isatti himamuu qaba. Yoo rakkinni isa bira jiraates gaafsa walumaan barraa garuu yoo rakkinni feeyyuu jiraate akka sirreessu immoo abdii guddaan qaba. Kun dhufaa jira fuuldura kiyya jira argaatan jira. Yaadichi adadeen natti dhiyaataa deemuun sodaachaan jira garuu dubbii kana yeroo inni natti siqaa deemu sodaachaan jira itti himaa fi osoo ittiin himiin qabadhee galaa kiyya wallaalaa jira. Hundaafuu mi'a isaa ga'uutii wajjin haasofna. Caalaa. Hayyuu. Oo Jirtaa? akkam Nagaadhaa. naguma Akkam? jirta Akkamii? fayyuma Naguma. nagaa Jirtaa akkam? gaariidha. Akkam? Har'a akkamii galgala naamte?
Galgalaan maal akka si waamu himeera anis hojiirran ture. Miti. Hojiirra jira naan jetteen turre reefu. Isa ammaa sirrii hojiirran ture iddoo hojiitan ture ammayyuu muddamaatan ture egaa. Okkee sanumaati. Jirtaa fi Naguma. akkam Akkam. nagaa kedha maal Bultii akkuma oltiin. kaleessa jette viidiyoo wajjin seenaa naan jette sana ammallee immoo akkasuma muutuma na yaamu qayyaal qabdee. Dirqama asii fi hordoftoota kiyya bara fuuldura dhaabbadhee himee miira akka wajjin Isa hojjettu. sirriidha dhuga sirrii gooti. Jirtaa mee? Naguma. Akkam Gaariidha. oolmaan akkam ture galgala garuu sa'aatiin deeme akkamii hin galle egaa ammaa manatti. Hin galle manatti hin galle hojiirraan baheen karaa numa dhufee. Si beellamee afaan. Akkami garuu kaleessa maal siin jedhan dhugaa viidiyoo keellee ilaalle koomantii sii kennanis ilaalle maalidhaan garuu. Baay'eedha. Haala tokko waan keessa irrattis waan dubbise qabaa jajjabina kan kenneef hin jira. Jabaadhuun hin jira. Waa'ee kiyyaa namni yoo kana immoo waan ta'e haasa'anii. Anaaf amma yaada bareedaa naa kennan waan ta'eef homa arganii yaada akkasii sii kennan jedhee yaaduu danda'a. Amma akkasi jaallatan beekas akkasi jaallatan kan hundaafu Namni namni tokko akkuma tokko nan jaallatu maal akka ta'e hin beeku sari namni gaafa guddatee mul'atu gaafa hojjetee mul'atu fa'aa hin jaallatan. nuu san qofa ta'uu dhabuus danda'a. Rakkina Namni akka si argetti himuu danda'a waan ta'eef yoo rakkinni tokko si bira jiraate namni sanumaan kan wal qabate jechuu danda'a malee. Bichaan beeku Kan rakkina guddina kee nama qofaatiin. isa sana mee hordoftootuma kee wajjin haasa'e mee isaa wajjin itti deebita hundaafu mee maanni maaf nama yaamte yaadu. Nagamatti gaafadhee waan tokko taphanna jenneeti kaa. Nagaa. Nagaa nagaa godha kinoo galata. Baga nagaa taate gaariidha. Ani koo gaafa dafii koottamumaa waan ta'eef sitti gaafa naan jettu koo ani kanaaf hin seene hundaafu. Yeroonis deemaa jira galgalaa jira waan ta'eef sanumaaf si arga jedheeti gaa. Namatti tola dhugaa natti toleera bagan dhufe akka sana Dhugaa garuu maaliif yaada akkasii si kennan ani akkuma duraan si beeku sanitti si argachaa jira garuu. Nama gaarii turte nama waan namni akkam jedhee sitti himuu namni ammas nama sooshaal miidiyaa kana qofa irratti na beeku namni qaama na beeku yookiin immoo namni gocha koo beeku dhugaa jirtu lafa kaa'u yookaan immoo hagam akkaan jechuun nama biratti hagam akka jaallatamummaa fi jibbamummaa qabdu hin beektaate amma fakkeenyaaf. No sooshaal miidiyaa irrattis namni wannuma hojjettu irraa ka'ee wannuma haala kee kan argan irraa ka'ee ta'uu danda'a yaada akkasii kan sii kennan jedheetiin kan si sana fakkaatu amma sana namni sooshaal miidiyaa fakkaata beekta fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti waan hamaa yoo qabattee dhuftee waanuma hamaatiin si beeku namni jechuun suni karaakteriidha amma waan gaarii yoo fiddee gaarumaan si beeku garuu keessi kee hamaa ta'uu danda'a jechuun walumaa galatti karaakterii si hojjettu irratti kan namni si beeku hamaa taanana miidiyaa irratti hamumaati yeroo hundayyuu bifa saniin na beeku ta'uu danda'a bichaan beeku. Bifa saniin beektan yoo ta'e caalan nama akkasiiti. Bichaan beeku Nama gaariidha. itti fudhadhaa garuu hanga danda'ame waan gaarii jechaan hin ture garuu rakkoon qabu. Ishuma kanaafi maali ijji kan kee waan ta'e natti maa jira bichaan. Maala nafsi waggaa dheeraadha barumsa waliin argin kan turre wanni wal gaafanne wanni walitti himnu. Ijji kaleessa fi ijji tokko natti ta'an jiru. Omaati waggaa kana keessatti wanni natti himtu homaa hin jiru. Maal sitti muree qashii koo maal sitti muree jechuun ani waan addaan qabu si arguu kootti gammadeera waggaa 10 booda si arguu kootti gammadeera. Sanarraa kanaaf immoo jajjabina kee yookaanis immoo akka duraanii caalaa immoo miidhagdee bareeddee natti mul'atteetta guddatteera. Isa gaafa jalqabaa sitti himee isuma sanan deebisee sitti himaa sanarraa kanaaf immoo oolmaa kee kana booda eessa akka ooltu maal akka gootu eenyu wajjin akka ooltu kanan sitti muta'a. Jechuun ani maanni yeroo baay'ee biiziin ta'aa jira waan ta'eef si argees hin beeku yookaanis immoo bakkeetti nama wajjin si argee hin beeku waan ta'eef. Kanuma qofa onnati natti Qoo hin da'umsiin gaafadhaa. Yeroo sana ijoollee duuba deemteeti ijoollee nama gurguddaa kana agartee warra wal jala jiran kana fa'aa duuba deemtee dhagaa darbachaa turte. Amma namni dhagaa si duuba darbatu yookaanis immoo ijoolleen dhagaa sitti darbatan gaafa jaalallee kee fa'aa wajjin deemtu hin jiru. ani karaarra qabadheen deemu hin jiraare jaalallee nu jiraachuu isaa hin beektamu maal jechuudha. Magaalatti mee akkami amma isa guddaan kanan si gaafate. Heerumte moo akkami? Hin heerumne. Kanaafuu dhagaa namni si darbatu hin jiru jechuudha. Ani nan darbate karaarra qabadhee kan deemus hin jiru nan darbatu. Baay'ee gaariidha. Hundaafuu duraan hordoftoota kootti haa himu keetitti haa himu iyyuu duraan dhagaa maal gooti seetanii ijoollee yeroo kutaa gadaanaa jiru nama jaalalleewwan lama wajjin deemtu duuba deemtee dhagaa darbatti itti iyyitiifaadha. Daa'imummaadha sun. Beekuu dhabuu kooti. Ayyuu gaariidha namatti tola. Tarii wanta addaa wanti natti miti jira laata. Namni waan ta'eef dhiifama ishee.
jechuun dhuguma hojiirra inni fi nama wajjin ture iyyuu. Yeroo na bira dhuftu jarjaraan hin dhufin ka. Jechuun amma dhugumaati kaleessa dirqama guyyaadhaan si argee osoo bakka si wajjin yeroo dabarsee waan naan jetteefan dhufe malee osoo hojiirra jiru dhufe. Ta'uu danda'a garuu yeroo na bira dhuftu firiidhaan osoo dhuftee nan gammada. Maaliifuu rakkoon haa ta'a qofa bal'isnee dhaabbannee haasofnaa jechuun haasofnee addaan deemuu osoo hin taane waan tokko hin jiraan jire. dhugaa isa yeroo gaafa daa'imummaa hawwinu bomboliin yookaan si bita isa saambusaa fa'aa jaallattaa isa fa'aan si bita rakkoon qabu hundaafuu wanti gaafii biraa jiraa minatti. Gaafiin biraa jiraachuu danda'a garuu guyyaa biraas ta'uu danda'a. Wantoota si gaafadha jedhee dhufeetu jira garuu. Waan amma ta'uu ta'e gaafata. Hayyi bakka hayyu yeroo biraa wal agarra. Dhiifama guddaa. Namu damaan ta'eef. Garuu firiidhaan osoo dhuftee natti tole yeroo biraati. Nan dhufa laalee tamani guyyaa tokko guyyaan si bilbila. Guyyaa ta'ee si bilbila firii taate. Bakka tole. Fayyaa ta'e. Galatoon. Akkasii wajjin haasa'anii miti isatti baay'een sodaadhee. Isinis dhiifama garuu har'a nan gaafatinaa isinis mukaan isaa miti isinitti simuuf nan sodaadha. Maaliif akka yeroo afaan hin dubbatanii miti yeroo namni nama bira gahu baay'ee tokko nama sodaachisa. Baay'ee mul'ate yookaan sagaleen dhaggeessisu malee lapheen kootu baay'ee dhahataan jira. Indoon baga deemeeyyuu kana caala osoo turii natti beekuu danda'a waan ta'eef baay'ee nan sodaadhe. Isiniifis garuu guyyama isatti himu wajjumaan dhaggeettanii maal akka ta'e maal akka isa gaafadhu maal akka isa gorfadhu hundumaayyuu isin wajjin godhaa onneen addatti godhu hin jiru waan ta'eef naaf oolcha. Hanga ammaa immoo waan hordoftaniif waan daawwattaniif galatoomaa isinin jaalladhaa akkuma kaleessaa yaada babbareedaa akkanaa kennitanis isinirraa eegaa na jajjabeessaa nagaatti.